Haroomee baadiyyaa gara bu'uura Oromiyaa haaraatti. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Milkaa'inni galmoota qabsoo Oromoo bilisummaa siyaasaa irraa gara bilisummaa diinagdeetti ce'uu irratti hundaa'a. Kunis uummata oomishaan of danda'e badhaadhina irraa qooda argatuu fi egereesaa ofiin murteeffatu ijaaruu gaafata. Gama kanaan gaafii murteessan tokko yeroo dheeraaf deebii eegaa ture. Baadiyyaan maal ta'uu qaba? Naannoon keenya baadiyyaa irratti hundaa'uun jiraata. Humni oomishtummaa keenya baadiyyaadha. Qabeenyi keenya baadiyyaadha. Nyaanni keenya baadiyyaadha. Dargaggoonni keenya baadiyyaadha. Haa ta'u malee murteessummaa olaanaa qabaatus mirga murteessuu magaalaan walqixa ta'e qabaataa hin turre. Baadiyyaan oomishullee sonni oomisha sanaa garuu bakka biraatti kuufamaa ture. Baadiyyaan dhama'ullee fayyadamaan garuu iddoo biraa ture. Kanaaf baroota dheeraaf baadiyyaan giddugala misoomaa osoo hin taane daangaa misoomaa ta'ee ture. Bu'aan bartee kanaa ifaadha. Hojii dhabdummaa fi godaansa baadiyyaa irraa gara magaalaatti taasifamu hammeesse. Dargaggoonni keenya milkaa'ina barbaacha qe'ee isaaniirraa fagaatuuf dirqaman. Yeroo baay'ee carraan jireenya isaanii boqonnaa irratti kan hirkate. Qabeenyi uumamaa guutumatti gara humna diinagdeetti jijjiiramuu hin dandeenye. Qaawwi misooma magaalaa fi baadiyyaa gidduu jiru bal'achaa dhufe. Kanaaf ce'umsi Oromiyaa dhugoomuu yoo qabaate ce'umsi baadiyyaa dursee dhugoomuu qaba. Akka hoggansa jijjiiramaatti gaafii armaan oliitiif deebii yaadama kana hordofu ifatti keenyarra. Deebiin keenya baadiyyaan bakka irraa baqatamu osoo hin taane bu'uura misoomni irraa ijaaramu ta'uu qaba kan jedhudha. Kanas sagantaa maqaa Haroomee jedhuun mogga'een hojiirra oolchaa jirra. Haroomeen wiirtulee ce'umsa baadiyyaa gandoota naannoo keenyaa mara keessatti pilaanidhaan hundeessaa jirudha. Kanaaf Haroomeen piroojeektii ijaarsaa qofaa osoo hin taane jijjiirama yaadama misooma fi ce'umsa baadiyyaa irratti hundaa'edha. Kaayyoon Haroomee baadiyyaa magaala fakkeessu miti. Ammayyummaa gara baadiyyaatti geessudha. Ammayyummaa jechuun gamoo dhaabuu qofaa miti. Ammayyummaa jechuun bu'uuraalee misoomaa, tajaajila hawaasummaa, dhaabbilee faayinaansii fi haqaa, gabaa akkasumas wiirtulee oomishtummaa fi hojii balbala qotee fi horsiisee bulaatiin gahuudha. Haroomee hundeessinu marti tajaajila mootummaa, daandii, bishaan, anniisaa yookaan sarara elektirikaa, soolaara, baayogaazii, manneen barnootaa, buufata fayyaa, mana qorichaa, baankii, buufata poolisii, mana murtii, giddugala gabaa, mana kuusaa, lafa banaa hawaasaa yookaan immoo iddoo tapha daa'immanii, walgahii, hargalfii, magariisaa, giddugala gabaa, manneen daldalaa, buufata boba'aa, manneen amantaa, lafa dhaabbii maashinoota qonnaa fi geejibaa yookaan paarkiingii, teeknoolojii fi carraa hojii hammatanii. Mooraan manneen tokkoon tokkoonis lafa magariisaa, misooma booroo, horsiisa lukkuu fi loon aannanii hammateera. Kana gochuun dargaggeessi keenya milkaa'ina barbaacha qe'ee isaa irraa akka hin godaanne bakkuma jirutti haala milkaa'ina dandeessisu mijeessaa jirra. Haroomeen bu'uuraalee misoomaa ijaaruu qofallee miti. Hariiroo baadiyyaa magaalaa fi mootummaa gidduu yeroo dheeraaf ture bifa haaraan deebisanii bocuudha. Baadiyyaa ceesisuun qonna qofa ceesisuu miti. Dargaggeessa ceesisuudha. Dubartii ceesisuudha. Diinagdee ceesisuudha. Hawaas diinagdee baadiyyaa ceesisuudha. Hariiroo mootummaa fi uummata baadiyyaa gidduu jiru ceesisuudha. Akkasumas baadiyyaa akka madda oomisha dheedhii qofaatti ilaalamu keessa baasuun gara giddugaleessa oomishtummaa, kurfeessa oomishaalee qonnaa, ogummaa fi kalaqa akkasumas badhaadhinaatti ceesisuudha. Qonnaan bulaan keenya biyyee haaduu, horsiise bulaan keenya immoo tiksuu qofatti hafuu hin qabu. Oomishoota kurfeessitoota, daldaltoota, hojii uumtoota,
kalaqsiistotaa fi investeroota ta'uu qabu. Cancalli daballi sona baadiyyaatti diriiruu qaba. Kana malees coomsa diinagdee baadiyyaa waaraan dhufuu hin danda'u. Kanaaf haaromeedhaan dhimmoota kanneen sirreessaa jirra. Imala kana keessatti magaalaa fi baadiyyaan wal markottoota miti. Walirraa adda baanii misoomuu hin danda'an. Hariiroon isaanii hariiroo walitti hidhamiinsa oomishtummaa gabaa, investimentii fi teekinooloojiiti. Akkuma magaalaan baadiyyaa malee guddachuu hin dandeenye, baadiyyaanis magaalaa malee ammayyaa'uu hin danda'u. Inni tokko guddina isa biraatiif haalduree, inni tokko milkaa'ina isa biraatiif bu'uura. Kanaaf milkaa'inni galmoota qabsoo sabaa magaalaa fi baadiyyaa walirraa adda baaniin osoo hin taane walitti hidhamiinsa isaanii irratti hundaa'a. Kanaaf haaromeen sagantaa misoomaa qofaa miti. Tarsiimoo galmoota sabaa ce'umsa Oromiyaa ittiin milkeessinudha. Kaayyoon keenya baadiyyaa lafa irraa baqatamu osoo hin taane bakka turamu, itti oomishamu, itti kurfeeffamu, itti daldalamu, itti kalaqamu, itti badhaadhamuu fi itti egeree ijaarratanitti jijjiiruudha. Qaawwa misooma magaalaa fi baadiyyaa gidduu jiru cufuudha. Humna oomishtummaa hawaasa keenyaa guutumaatti hojiirra oolchuudha. Barootaaf baadiyyaan lafa daldaltoonni irraa godaanan ture. Har'a garuu bakka itti turan, itti oomishan, itti badhaadhanii fi egeree isaanii itti ijaarratan taasisaa jirra. Galmoonni qabsoo Oromoo magaalota qofaan hin milkaa'an. Baadiyyaan yoo jijjiirame Oromiyaan ni jijjiirama. Baadiyyaan yoo ce'e Oromiyaan ni ce'a. Kanaaf haaromeen sagantaa misoomaa qofaa miti. Galmoota qabsoo sabaa milkeessuu keessatti hojii murteessaadha. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa.